Nageenyi Rabbii hunda keessan irratti haa jiraatu. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya. Har'a kan waliin ilaallu wordii keessan keessaa akkamitti shoortikatii yookaan koomaandii wordiidha bifa salphaa ta'een hunda isaa bakka tokkotti akkamitti akka argachuu dandeessan isin garsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana ta'aa. Akkana jira dookumentiin keenya yeroo bannu view kan jettu kana jala deemna. Eessarra gubbaa kanarra batanoota jiran kana keessaa isa jala deemna view jala deemna. View jala erga deemneen booda ishii tanarra dhufna. Maayikiroo kan jettu tana xiyya fuula gaddeemtu kanarratti kilik gooneet view maayikiroo kan jettu kanarra dhufna. Ishii kanarra eega dhufneen booda ishii kana jijjiimna. As kare kan keessan all activity templates and document kan jiru jiraachuu danda'a. Normal irra jiru word command irra jiraachuu danda'a. Ati garamitti naannessita word commands kan jiru kanarratti naannessita. Egaa kanarratti naannessiteen booda list command kan jiru kanarra gootee yoo baratte list commands oo'atteeni kun inni asitti sii dhufa. Isa kanarratti tuttee run jettaan. Achi booda commandii jiru hunda isaa kan operating system irraa operating system otoo hin taane kompiitara irraa kompiitaratti fakkeenya PC fi kan amma Applee fi warreen kaan irratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Commandii yeroo asii Windows kii fayyadamne achi waan biraa fayyadamu waan taate hunda isaa ilaaluu barbaadda immoo kaarentii kan ammaa qofa ilaaluu barbaadda. Kan kaarentii qofa ilaaluu barbaadna yeroodhaaf. Okay jenna. Saniin booda hundi isaa asitti fakkeenya all caps gochuu barbaadna control plus shift plus A. App restore gochuudhaaf alt plus F5 format auto format gochuudhaaf fi alt plus K bold gochuu control plus B bold control plus shift plus kun asirraa kaasee hanga dakatti haala kanaan itti fufaa hamma daka isatti kun haala kanaan itti fufu kun hunduu koomaandiidha. Kanaafuu kana bifa salphaadhaan akkamitti akka argachuu dandeessin viidiyoo kanaa fi warreen kana fakkaatan kan biraa hiriyoota keessan isin bira deebi'ee akka gahuudhaaf fi subscribe gochuun dagatina, comment gochuun dagatina, yaada qabdan jala nuu kaa'uun dagatina, like share gochuun dagatinaadha. Nama torbeedha Rabbiin nu haa taasisu nagaan naaf tura hundi.